jedhama. Umriin kee meeqadha? 21. Amma hojii poolisii humna addaa Oromiyaa hojjechaa ture. Poolisii humna addaa hojjechaa ture. Hayyee. Sana keessatti hojii nuti hojjennu hojii uummata Oromooti jennee achi mandeenjitti achi baanee hojii uummata Oromooti mirga uummata Oromoo kabachiisuuf fi uummata Oromoo jireenya isaa kabachiisuuf jennee achitti waadaa gallee baanee. Hayyee. Erga baaneeti immoo uummata Oromoo nageenya isaa eegsisuu otoo hin taane uummata Oromoo qeerroo Oromoo ajjeesuu fi uummata Oromoo reebuu uummanni Oromoo nagaan bahee nagaan akka hin galle qajeelfama gaarii agarsiiseen turre. Amma immoo uummanni Oromoo yeroo duraatti akkuma bulchiinsa Dr. Abiy jaallatee gammachuu eeggataa ture. Uummanni Oromoo amma immoo yeroo ajjeechaaf gara malee irratti raawwatutti sirba isaa ibsachuuf gammachuu qabu ibsachuu irratti nuti uummata Oromoo faana hiriiree dhaabbannee uummanni Oromoo gadda isaa ibsatu rakkoo hawaasummaa keessa jiru rakkoo mootummaan irraan gahaa jiru dimokiraasii waan ta'eef uummati kun mirga isaa kabachiifachuudhaa fi nageenya isaa hiriira bahachuu hin dandeenye mana leenjitti barannee amma immoo kun namni kana godhe waraqaa hiriira iyyamaa namni maxxansu ajjeefamuu qeerroon argutamuu namni waa'ee waraana bilisummaa haasa'u ajjeefamuu ni qajeelfama akkasii jennu immoo Oromoo hin ajjeefnu Oromoo irratti nu kaasnu nuyi ilmaan abbaa tokkootiin hin ajjeefnu jennee erga murteessinee lafa uummanni Oromoo jiruu fi qabsoo uummata Oromoo waraana bilisummaatti makamnee uummata Oromootiif hojjechuuf hubannoo qabna. Amma har'as ta'e boris hidhannoo nuti mana leenjii leenjinee egaa komishiniin nu kenne uummati Oromoo mootummaa faana erga hin jiraanne hidhannoo fudhannee baane kan ammoo kan mootummaa otoo hin taane kan uummata Oromooti. Mootummaa jechuun uummata jechuudha. Isaan kan uummata Oromooti. Uummata Oromoo lafa ni jaallateeti fuunee jechuudha. Hidhannoo keenya fudhannee bakka uummata Oromoo fayyada jenneetti meeshaa keenya fudhannee hidhannoo guutuudhaan uummata Oromootti hojjenna waraana bilisummaa waliin jennee bosona deemnee jirra. Akkamittiin gara leenjiitti seentu? Mana poolisii moo? Leenjii? Beeksisirree? Poolisii illee marsaa 29 jedha. Mana leenjii gallee ji'a tokko leenjinee gaafa jennu jaallatti bibbite humna addaati jedhanii. Immoo poolisii. Dhiifama isin poolisii ta'uudhaaf seentanii isaan immoo humna addaa akka taatan isin dirqanii? Poolisii humna addaa jaallatti bibbite poolisii humna addaati jedhanii erga baane immoo wanti nuti achi mana leenjitti leenjine wanti nuyi barannee fi wanti nuyi hojjechaa turre immoo uummata Oromoo kan hin fayyadne wanti nuyi akkasuma nuti fudhannu uummata Oromoo ajjeesuuf dararuu waan ta'eef uummata Oromoo irratti nu kaa'annu qeerroo Oromoo hin ajjeesnu Oromoodhaa fi karaa nagaa ta'een uummata Oromoo nageenya uummata Oromoo eegna malee Oromoo irratti nu kaasnu qajeelfama akkasitti fudhannu jennee jenna. Eeyyee galatoomi. Caasaaf eenyu akka isin hoogganu beektu? Caasaa keessatti hoogganamtaniif eenyu akka isin hoogganu beektu? Eenyudha mee maqaanuu dha'uu dandeessu? Ashannaa fi Mangashaa. Maalidha gaafatamni isaa Ashannaa fi Mangashaa? Ganaa humnaa qajeelcha humnaa jedhama. Namuma Oromoodha namni kun? Eessarraa dhagaa kan dirqama kana isinitti dabarsan? Magaalaa Mandii aanaa mana Sibuu. Dirqama isaan isinii kennan kun jechuun uummata hiraarsuu kan jettu kuni uummata hiriira ba'u moo uummata cincilee mirga isaaf falmatu moo namuma nagaas hundumaa walittidha kan namuma mana isaa keessa jiraatus horuu isaa irrattis maasii isaa irrattis jirudha kan isin ajjeesaa reebaa jedhamtan. Magaalaa nuti hojjechaa turre. Ayyee. Magaalaa keessa kan socho'u madibamee mana yaalaatii galu nama rakkoo hawaasummaatiin kan wal qabatu nama deemu. Namoota konkolaataa keessa biyyaa biyyatti jireenya fooyyeffachuudhaaf jireenya dhuunfaa isaaniitiif namoota deeman namoota siyaasa kamirraallee jireenya isaanii fooyyeffachuu hojjetan namoota akkas akkasii. Tole meegaa amma ati fedha keedhaan gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamte miti? Ani fedha kootiin gara waraana bilisummaa naannoo jirutti dabalamee uummata Oromootiif bakka dhugaa kana dhaabbatee birree kanarratti uummata Oromoo nageenya uummata Oromoo eegsisuudhaaf
lubbuu tokkittiin qabu uummata Oromootiif gumaatee bakka waan seenaa qabu uummata Oromootiif hojjettee darbuudhaaf gara waraana bilisummaa dooniin isaa galee jira. Gaariidha galatoomi. Eegga achi deemte simannaa waraanni bilisummaa Oromoo si godhee akkaataan isaanitti si keessummeessanii akkamidha? Waraanni bilisummaa nu keessummeesse. Isa kana waan eegisu gammachuu isaan nuuf qabanii fi akkaataatti uummanni nuti irra dabarree gara waraana bilisummaatiin deemaa jirru boo'ichaan jabaadhaa. Silumayyuu Oromoo taatanii nuti dhufaasuun keessanii nuti haadha keessanii nuti abbaa keessanii nuti obbolaa keessanii jedhaniitu kallattii isaan jedhanii nu qabsiisanii ummati boo'ee karaa nu agarsiisa. Karaa waraana bilisummaa Oromootti karaa kallattii isaan geessutti nu geessanii gaafa akka keenya waraana bilisummaa arginu waraana bilisummaa keessatti walitti marmee boonyee nuti nu jedhan ijoollee abbaa tokkooti nuti ilmaan gadaati nuti nama walitti dhufaasu miti nuti nama wal ajjeesu miti nuti abbaan keenya tokko dhiiga tokko jedhanii nuti himatanii jaalli isaan nu qaban ture. Baay'ee namatti tola shoo. Mee amma gaa hiriyoota kee warra loltuu sirna gita bittuu impaayera Itoophiyaa ta'e kana keessa jiranii maal jetta maal dhaamtaaf? Ani warra kanneen duratti waraana mootummaa keessa jiraniin dhaamsa qabuu fi tokko nuti ilmaan abbaa tokko taanee walitti nu kaasnu nuti hiriyaadha keenya abbaa keenyatti dhufaasnee hin ajjeesnu mana keessa gafuunee baasuun ajjeesuun hidhaisuun mana hidhaatti geessanii reebuun kun seenaan nama gaafata. Uummanni Oromoo keessatti seenaa gaarii miti. Uummanni Oromoo jedhamuu qabu uummata kun uummata nagaa uummata ilaaf ilaanii beeku waan ta'eef uummata Oromoo hiriirsuu irraa uummata Oromootiif hojjechuu yoo feene uummata Oromootiif dhugaadhaan qabsaa'uu yoo feene gara waraana bilisummaa Oromootti nama kamnu uummata Oromootiif hojjenna dhugaadhaan hojjenna yoo taate waraana bilisummaa naannoo ta'anii jiranitti naannoo sirnaalee humni poolisii jiru manneen poolisii jiru keessa gara waraana bilisummaa Oromiyaa keessa jiru waraana bilisummaa iddoon itti jiru kanaaf itti makamanii uummata Oromoo faana hojjetanii seeroo faana hojjetanii gara bilisummaa dhugaatti haa dhuftuu ittiin barbaada. Baay'ee galatoomi. Mee ati dhumarratti waan tokkoon si gaafadha kuni waan keessatti dhaga'amu yeroo qaama mootummaa taatee amma yeroo waraana bilisummaa Oromoo taateetu irra keessi kee gammachuu qaba keessi kee kamtu irra sitti tola? Ani yerootiin poolisii jedhamee hojjetaa ture keessatti feesbuullee gammadee hin beeku guyyaa tokko. Sababni isaa yeroo hojii hin qabnetti alatti gaafa yeroo hojii hin qabnetti gaafa mana keessatti ol gallu nageenya magaalaa eegsina jedhanii yeroo ba'an qeerroo nagaa qeerroo mana yaalaatii galu qeerroo jiruuf jireenya isaatii hojjettachuuf deemu qeerroo konkolaataa faana waara keessa olee gara mana kiraa isaatti galu jedhanii waan nurra tiree baabulanii nuti riba keessaa kaanee keenya gatteenye yeroo nuyi riba keessaa kaanee boonyutu jira. Kanaaf ani gammachuu yeroo sana hin qabun ture ergaan gara waraana adda bilisummaa Oromoo militaatti dabalame immoo gammachuu guddaan qaba. Uummata Oromootiif akka isaan hojjetaniif waan beekuuf ammallee gammachuu guddaan qaba. Isaan faana hojjechuuf isaan faana ta'uuf kan hin jirtu barbaada. Baay'ee galatoomi Iyyaasuu maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomi jabaadhu sirnaa fudhattee milkaa'ii injifannoodhaan galii siin jedha. Dhaggeeffattoota keenyaa turtii keenya haga ammaarraa waa hubattan jennee abdanna. Wallee kana booda immoo gara haasaa dargaggoo gammachuu waliin gooneetti isin dabarsinaa ammalleen nu faana tura.
Gammachiistuu wallee isheef hedduun galateeffadha. Amma haasaa dargaggoo gammachuu waliin qabnutti ceenaa ammalleen turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Hello nagaa jirtu. Nagaa eenyu jedhu? Maqaan kootii Gammee Sabbabaa naan jedhanii godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaabaa Guduruu kan dhufe. Ayyee baga nagaan gara waraana bilisummaa Oromootti dhufte. Mee dura fedha keedhaanan si haasofsiisaa jira? Fedha keedhaan nattaasaa jirta? Eeyyee. Tole gaariidha. Natti tola baga Waaqayyo isiniinis oolchee nagaan achiin isin ga'e. Maqaa keenyaa himteetta. Mee akkamittiin gara leenjii poolisaatti seente? Lammaadha yeroo leenjii mootummaatti seenne poolisii Oromiyaa hundee beeksisa baasee beeksisa kana akkuma beekamu ijoolleen Oromiyaa godinaalee hedduurra jiranii galmaa'anii yeroo mooraa leenjii galee mooraa leenjii keessatti akkuma galiidhaan guyyaa 2-3 bullee poolisii Oromiyaa garuu humna addaa Oromiyaati jedhanii reejistoonni fi hooggantoota olaanaati warri biyya bulchisuufi achitti barii nu jajjabeessanii isin poolisii Oromiyaati. Oromiyaan kana booda bilisoomeera. Isin Oromiyaa qofaatti dhaabbattu jedhanii humna addaa jedhanii nu beeksisanii leenjii baanee humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamee leenjii baanee humna addaa poolisii Oromiyaa miidhu isaanii arganne jechuudha hojiin keenya. Kanaafiyyuu amma fedha dhaabbatee ilaaleetan uummanni Oromoo waggaa 27 wayyaanatti nu bulche jedhamee boqanne jedhamee mootummaa kana mootummaatu fuudhee irra kaa'ee garuu uummanni Oromoo haga har'aatti waggaa 29 mootummaa wayyaaneetiin bulaa akka jiru dhaabbatee irra gaheen ilaaleen gambaas jedheen ofii kooti itti jaallee wangoo barbaadeen kan bosona jedhan ofii kootiin dawalee ofii kooti sooftaa mataa kootiin dawalee sananii kan qunnamee ofii kooti otoo nama kana dhaggeessisin itti makamee jiraachuun nu bara. Baay'ee namatti tola. Mee leenjii yeroo isinii kennanii hammam isin leenjisaniitu gara lolaatti isin bobbaasu? Leenjii nuti leenjii jaa leenjinee ofillee godinaalee garaagaraatti maancaanee godinaan immoo garaanaatti immoo diriirsanii erga deebinee uummata Oromoo dubartoota dhiira waraanni mootummaa adda jedhee leenji'ame dubartoota gaafadhaa isaan dubartoonni waan akka hin barbaadu jedhan dargisiisa mana maatii caccabsaa hoteela namaa caccabsanii dhugaatii garaagaraa caccabsaa daakuu kisaaraa isaa turan yeroo kana nuti yoo dubbanne achi keessa jirra irraa yoo dubbanne nutti deebisu isin shanii afaan akka takabbanuun jiru nutti jiru ana lichaa miti uqaawannaa horii koomeedii jira achi keessa jechuudha. Kanaafiyyuu akkannee waan goonu dhabnee itti keessatti dhaabanne ilaallee uummanni Oromoo kanii hogganee qaqqabsaa ture kanii toolee gamaa ture bilisummaa agarra jedhee qabsaa ture garuu bilisummaa osoo hin taane garbummaa argaa jira guyyaa har'aa kana. Garbummaa sadii mootummaa kamtu hiriira nagaan bayyinaa jedhe mootummaa isa kamtu beeksisa himattaasina jedhe garuu mootummaan kun nama hiriira nagaa bahu dhaha rukuta isa nama beeksisa waan akka himattantu rukuta ajjeesa jedhee maxxansee akka isaa uummanni yoo mirgeessaa gaafate yeroo lofti dhabii moomni shirisa aangoo yaabbate uummanni gammachuusaa agarsiisaa ture. Har'a garuu ta'u muummichi ministeera uummata Oromoo dararaa jiru uummanni Oromoo akka itti bahee isaa gaafatu ta'u yoo bakkee bahee gaafatee hin dhahamaa hin du'aa akka isaa jiraa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma isin nama yeroo poolisii addaa sana keessa turtanitti dirqama isinitti kennu caasaa sana hoogganu beektu? Yoo caasaan akka walii galaatti caasaan ajaja gubbaarraa of eeggatu gabaabatti kan nuti uummata miidhaa jiru mootummoota. Oromoon achi isaanii si gadi baasu. Ajaja isaan baasan gara akkuma dabalee darbaa deemaa ofii nu ragaa jechuudha. Hawaasa gocha kana ooluma. Deebi'ee uummata Oromoo kan dhiitaa jiru kan ajjeesaa jiru ooluma. Oromoo irraa illee barreen gaddaa bara kana dhagaa goora turre oolumatu qabsaa ture. Har'a garuu oolumatu deebisee uummata Oromoo itti jira. Kana waan ta'eef ilaallee haa ilaallee deemneerra gara keenya kan uummata Oromoo bilisoomsu ta'udha. Kan uummata Oromoo bilisoomsu waraana adda bilisummaa Oromoo jennee dhaabbanne ilaallee dhugaa namooti jaalala uummanni Oromoo qabu giddii gaafa ta'u waraana mootummaa jaalatu. Uummannis giddii gaafa ta'u. Waraanni mootummaa
kophee cabee achi killaan achumatti dhagaatti uura maleessa achi gagalee ilaalu. Garuu Oomoon kophee cabee miti bishaan eebatee sarara ta'aa taanaan wanna Oromoo waan qabu aanaa waan qabu kanatti boolee kan kennu beekamaadha. Nuti otoo beeknu hojii sana hojii poolisii keessa turre. Otoo beeknu poolisii Oromiyaa kamillee jechuudha waraanni mootummaa kamillee akka manni garaa isaa uumamee jiru waan qabu ittiin beeka. Giddima tajaajila jira giddima organee manaa dhaggeessa organee jirtu jira giddima organee nyaata jira organee waan jiru muuzii maangoo jira waraanni mootummaa jechaa ture nuti deemnee tura. Amma gaariidha yuugaa waan kana baganaa kaaste isin akka poolisii addaatti mootummaan kun uummata keessa sin facaasetti mootummaan galaasiniif hin godhu kan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin deemtanii uummataan kana fidi sana fidi jettanii gootaniif moo uummatuma dogoggorsitanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuufidha kana godhama. Isaanii mootummaan kun maal godhe beektanii yeroo tokko wiigii rifeensa Fishaari bitee haala mootummaa jiranitti mataa sanatti jechuudha. Mandaa keessa deema akka shaniitti goonsa uummata akka uummanni shanii olaaleffatuuf godhaa jedhames yaalii godheera uummanni garuu fuulduraa miti saduu isaa beekaa jechuudha waan kanas. Kunoo miti akka walii galatti otoo uummata olfanii baasanii gaafatanii uummanni sirriitti mudatu gabaabsanii waan hundi jiru jechuudha. Hawaasni waraanni adda bilisummaa Oromoo uummata saamuu miti jechuudha. Uummanni waan qabu caammaa isaa baatee waan qabu hunda otoo waraana adda bilisummaa Oromoo kennee ofii kulalee jalata. Mukaan isaa uumate jechuudha. Garuu waraanni mootummaa keessee boonsuu fakkeessee uummata akkanii shanii jedhuuf akka inni abaa jibbuuf yaalii kana gochaa ture. Waan kun yerootti wal fuudha jechuudha. Kana bichaa miti fakkaatee qeerroo mataa dhahatee jirullee ajjeesaa Akshanii jecha qeerroo waan tokko beekni shufeerota konkolaachistoota jechuudha. Hojjettoota warra gargaaraa shufeerii gara uummata magaalaa kan deemetti fakkaatee shanii fakkaatee shanii kan jedhamu akka isaanii abarsoo fakkaata. Nuti garuu yeroo achi keessa jiru itti bohallaaniti. Eenyu jechuudha waan beeknuuf waan shanii waan beeknuuf hin bohalla. Maqaa keenya achitti maaleen jetti mana hojiitti shanii hin jedhu oollee jechuudha. Keessumaa ijoollee wallaggaa keeffatanii guliitti keeffatanii Darah guddaa yoo ta'u ture nooralee jira. Sababuma isin naannoo sanatti dhalattaniif. Sababa nuti naannoo sanatti dhalanne shanii sanyii Yaalmaaroo yoo dubbanne wanni hin jiru. Garuu Yaalmaaroonis ta'ee waraana bilisummaa Oromoo hundi dhugaaf dhaabbata. Dhugaaf uummata qabsaa. Hundi naafillee too beeknu karaa waan qabnee amma haala keenya garuu. Bulbichaa miti kan fakkaatan baay'ee jiru. Sanis yeroo isaan eeggatu isaanii gara abdii jira jechuudha. Gaariidha. Meemee yeroo humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamu sana keessa turtanii namoonni isin hoogganan akkasumas kan akka humna addaa Oromiyaatti isin faana leedhanii saboonni biraa jiru Oromoo duwwaadha moo Amaarris ta'ee uummatonni Kibbaas ta'ee Tigreen sabni biraa jiru isin faana. Egaan mootummaan kun wanni namoota inni kutaa tokko nama baranne duratti makkalaataa turanii hojii dhaabanii ta'aa turanii isaanii fuuleetiin nufaanuma leenjii gashee mooraa leenjii gashee isaantu roobnaa jechuudha sa'aatii isaan dhiyaama jechuudha. Isaantu ijoollee Itu enggak ada bola turte, jole enggak kapsa turte, so warna waga kedomishani pertama tu warna abdi kutaru jole kalau kena kira curah kawan, warna dua makala kata turte, bagi kita tidak dapat apa curah, jole orang mungkin tidak tahu, nak saya dengar ni, misalnya kalau makan awal tadi, makan orang mungkin juga, dalam video tanya lagi. So isaan warra durmootuma wayyaanii waliin ta'ee Oromoo makalaakyaa jedhamanii Oromoo miidhaa turanidha jechuudha warra amma hooggana ta'anii immoo humna addaa poolisa kana hoogganan. Kun yaada gaafatamaa yaada sirrii kan ta'uun dhifeeku. Gaariidha mee ati
yeroo humna addaa Oromiyaa taatee turtee fi amma garaagarummaa maal sii qabasiif maaltu itti dhaga'ama? Ani amma humna addaa poolisii Oromiyaa ture achi keessarraa jajaalee illee baheera waan an qabu achi keessarra sadaqoo waan hunda achitti ishee baheera mana kaanafiifi Jiraashii qomoo dadka kooti jajaalee jeera kan kooti awwee mootummaati miti awwee uummata Oromooti jiraashiin gochuudha. Fureen baheera jiraashii kooti tokko irree immoo otoo sa'aatii addaan ajjeefame du'ee jechuudha. Ani hin qabu waan hin qabu akka samaaf qabu jira jechuudha. Kan uummanni Oromoo itti gammadu otoo hin taane uummanni Oromoo naa gaddee naa boo'ee naa olis jiru nan barbaada mariisa otoo achitti waan tokko otoo miidhame bagaachara baay'achuun barbaada. Bagan addanas nu Oromooti makame sa'aatii otoo walii gameehanii baatti fakkatu. Baay'ee namatti tola. Mee dhaamsa ati hiriyoota kee loltuu sirna gita bittuu kanaa ta'anii jiraniif ati dhaamtu uummata Oromoodhaaf waan dhaamtu adda baasii naa dhaami. Ani ijoollee kana fayyadamu ijoolleen kuni qomaan naa olii duuti jira jedhee jira sitti meera. Rakkina qabu jiraachuu isaaniis bu'aan qabu irratti jiran gaariidha. Kana waan ta'eef karaan Oromoo bilisoomsu karaan uummata Oromoof ta'u karaa kana. Yoo kana ta'uu baadellee qawwee ulee mootummaa kana lafa karaanii gara hojii isaaniitti akka deebi'an dhaamsa dabarsaa fi yoo isaanii danda'ame sirrii ofii akka hojjetan gara gabaa fi sirnichaa miti kan uummanni Oromoo yoo nuti illee kan isii gadduu kan isii gadduu malees